Isin jedhee barana baate. Hin Baay'isanii beektan. waan takka dhaggeeffadhu waan takka hubachuu sirra jiraata abdii. Listen to me, okay? Anaan jetta. Yaa dubartiin tokko osoo dhiira biraatti waliin jirtu dubbiin tante yoo akka malee aarse yoo ati itti dubbattu yoo aartu wayitu jira si waliin. Na hin jaalatte jechuudha. Yaa Dhugaa rabbi bara. maybe ati Ati bara. waan ati dubartii hedduu waliin daansii taphattuuf aaruu dandeessi malee yoo si aarte dubartiin si jaalatte. Yoo garuu waan feetu osoo ati gootu itti garagaltee si ilaale dubartiin murattee jirti garagaltee jirti akkas hubadhu. Dhugaa rabbi yaadni kee amma. Ara Aaraa ahmii jiranii princess aaruu jirti noo gizee ati haasoitu. akkas taanan dhugaa jechuun festaayila shamaraa sirriitti. Ati immoo akkaataa jaalatte kan nama akkasii. Atiin ibsishaa akkas goote nama. malee ada lakkaa makiin naa wajji nyaatti malee naa wajji galte malee aniin tun hubannoon kiyya maal akka ta'e hin beektu ati. Deebisi. Dhugaa rabbi akkasaa godhu dhugaa. Atama maali beektaa? Ati sirriitti beekta jaamaa. Amma dubbiin tun osoo hin aarsi maakii waliin nyaanne malee jettu sila akkuma nama dhageenya bira dabarti. Garuu eegurra nama irratti akka jechuun sun Karaan gumaan irra Walli si mi'aati. keessa osoo jedhan Karaa kana fayyadamee deemee azaaban dhaqa malee of duuban deebi'an. Amma waan inni hin goone fa'aa godhe ati inni amma wallisneef wallise ati. Abdii dhageeffadhu. mee maal godha billa waan inni hin goone mee maal godhame? Wallisi gaa. Wellisi Gaafa ni kaa hidhadhee irraa qabee jechuudha foolooyyuu isa bicha waan waa irratti. wellisaadha. Sagalee jechuun faarsime. Ilmaa Gaafa sana isaa faarsi raawwatame irraa qabee foolooyyuu isa bichaan godha. Hunda isaa irraa kaafadhee. Wayii badhaasaa akkam taayyee wallisuu hin dandeessu. wellisuu hin danda'an. Oya adiyan ammata jedha namicha kana birrii kennaa oya. Inni wellisaa miti Ati bara. muuyit godhadhu deem gaati muuyit godhadhu gisee nama waliin haasoitu. Eenyuun jetti? Haadha faatee. Dhagee wallisuu. Wantaadha wanni isiin jaalattuu fi micaan hadiita kaasa jedhu. Chesti kana qaba hadiita kaasa. Ammas ni bareeda. Ati deemi kaasi haa ati siin bareedda bar deemi kaasire kaasuu sirra jiraata bar. Kaasuu jira bara jechuun ani narraa mul'atu ni kaasan illee iddoo guddaadha. Akka sirraa muratu tishartii akkanatti akkana hodhisiisi uffadhu maxxansi akkatti haa mul'atu. Akkatti maxxansee moo? Dararamiin yoos jaalatte akkuma si haa jaalattu malee dhiisi wanti dinnichaa hin jiru dhiisi maaliif afaan Inde namni yoo jaalate waan hunda keetii waliin si jaalatu. Ani jechuun kun jaalatu tun kenna mana beektame rabbiin namaa kenna. Yaa. Ani bara wama isii jaadhee filadhaa silan mee haadha faatee ammaa jaaladhaa silan mee jechuun waan rabbii kanaa baay'ee nama dhaban beektame. Maal haa goonu duba ammamee. Ani waan dhugaa wayii baruu qaba ammatis akkaataa itti kana yoo goote yoo dhugaa wayii bari'an beektaa rakkoon qaba nama dafee abdii hin jiraan waa wayii irratti abdii ni kuta beekta. Yoo wanni sun dhugaa ta'uu beeke normaali ni dhiisa. Garuu ani wanta ani sodaadhu beektamaa inni amma gumaan nama kumaatama jala yaa'a isin kuma hin beektu beekta. Kumaatama jala yaa'a sagalee jaartii isaa gaafa dhuftu Ameerikaa riibuun deemti. Beetiin deemti kan amma isin achi biyya baqaate dhuftee isaa hojii deemuu rakkoo ta'a beekta. Wayii sababa kanaan hin jiraami. Ani immoo isii kan fedheef ilaali. Yookaan isin bareedummaa na caala qabaattee akka dhala caalteetii miti. Yoo garaan isin miskiina qulqulluudha hin beektami. Sirri beektadhee yaada. Ani immoo si jaalladha. Isi amma na waliin haasoitu kana isirraa qabamtee jirtaa? Yaa. Amma immoo. Oh my goodness. Dura bara makii dura arraa miti bara jechuun ani hin dubbadhu malee hin beektami. Qaata yaani qaata. Waggaa 5 6 dura osoo ganan gahin dura. Osoo isiin miidhaan fayyadamin dura. Duraan bar miidhaa kana gufatamtu dhuftee keessa na gaafatti kun si gaafadhu mi'a irraa maal dalaga? Yeroo hanga Itoophiyaa sana keessatti osoo wattaaddarri akkasitti jiru, osoo milishaan akkasii nama dhiittu, osoo jireenyi nama qaala'u, jaalati nama keessa ni bubbulti islaam. Maa jaalaa fi milishaa maal tolif fide? Indee addunyaan bikka addunyaan girgirootetti jaalala jaalachuun xiqqishoo hin ulfaata jeeti bara.
No, Finfinnee global, Finfinnee keessa waan akkasii jiru jireenya qaalessa jireenya malee bishaan Finfinnee keessa smart nama dhiitu jechuun warra Oo barate. ati amma Finfinnee teessee jaalatte jechuudha. Finfinnee taa'e amma ganda kennan jiru osoo ganda kenna taate jiraachuu yaada malee jaalan yaadu. Wani siin jaba exactly na harkatti amma laal wanni jeesan bikka biratti amma laal namni akkamittiin lubbuuti yaafuu jiraadha akkamittiin jara kanaaf akkamittiin fiigaa jaabeete sani bakka hin jechu jiru si galee yaana harkattee jirta amma. Amma biyyiti amma Finfinnee keessa waan akkasii hin jiru amma milishaan baadiyyaa suni obboleeyyanuma keenya ulaa san gad deebise. Eeggachuuf. Naa barnoota gaafata. Isni azaanaa jira. Azaan dhageetta waan nyaatinsa garaan nan beela over. Amma gisee isin dhufte maal taateeti hedduu turte maal taateeti naam jeen ishee. Bar jaalalan beektu namitti waa takka hin galanii. Maal taate oh my goodness naam jeen. Hin dhunganne sun editing gida edit godhaniiti warra isii jibbuuti isii afarsu barbaadamani walni wal dhungat. Akkuma gisee namni biyyaa dhufteemi jaalala isiif kabajaa gisee isii akkatti haammatan akka waa wal dhungatanii wal bira fidanii post godhan malee. Wallahi jakiyaa argaa ina namni isii dhungate sitti mu. Dhage aappii amma TikTok irratti anaaf ibsa akkana wal dhungachiisan tokko nagarre. Majayyo ansi angaasa bara amma miti sodiitu bara kun qabatama na amanifa wal hin dhunganneen sin jebalu ani nin jiraam guyyaa san bar biyya guutuu dhaqee bara biifee dalaynee nyaata dalaynee isii afeerre. Akkama kun godhanii idit akka godhan na dhibe malee never. Amma rammeen waan jedhaa jira sila rammee malkaan dhunganne akkatti as qabee afaan keessa akkatti dhunganne. No way. No. No. Anu fiitii argama. na dhungachuu miti yoo lokati yoo rarraase wanni kun kiyya maan nama galchi. Jechuun akkasitti miidiyaa irratti xiqqaa guddaan tarree galee maas dhungate jechuudha malee maal godhama. Kami mee namni tarree galee yoo mata'e iyyuu bakka wanni Sobiin bagal sobee. Anu sanumaani obsee miti an shamarra wajjin uffata beeksisa dalagaa viidiyoo dalagaa irratti naaftee waan biraa soo taate. Ana bara amma Abdii Muktaaris Ababa gaafa sani wannoon naaf deema. Isa si dhungate laal. Namni dhugaan kiis jiisee si dhungate nu beektaa? Jiisee Abdii Muktaar jedhu rammee jedhu. Kakadhu Abdii Muktaar dhageeffadhu. Abdii Muktaar si dhungatee jira rabbiin balaa makiinaa natti haa ajaju jedhi kakadhu. Ma ija kiyyaa argeema balaa kadha dhuga amma namni marti dhugaa namni natti ragaadha. Abdii Muktaar dhageeffadhu. Abduu seen beekan. Hamzaan dhagee. Hamzaatu alqawaala. Abdii Muktaar si dhungatee jira jedhi kakadhu. Is nama bultii keessa jiru maqaa yaamin asuma nama biraa dubbadhu. Itti dhiis rabbiin balaa makiinaa natti haa ajaju Abdii Muktaar si dhungatee jedhi kakadhu. Maaf kakadha jekii arge anti nani marti ragaadha. Kakadha illee hoolonni koomenti jedhaa. Hedduu namaa qotuu malee hudduu teessan quban qabne kakadha isinis rabbiin mana jirrutti balaa nutti haa ajaju si dhungatee jira jedha kakadha. Hooloyi. Rammee sin dhunganne. Kakadhu siin jedhe barani kakadhu siin jedhe bar. Abdusee miti namni si dhungate namni Hamzaan dhiise Hamzaan wannaa yoo godhee jira. Hamzaan miti. Dhagee nama bultii keessa jiru maqaa hin yaamin. Atama inshallah mana Hamza jalan qabdi ati haada duwwaa jalan qabdi ati. Kan jaartii nama dubbachuun nama maqaa dhawaan maaliif nama jireenya biraa keessa jiru fuutee maqaa nama itti ati argitee ati. Maa sodaattan isin jaala waa hunda beekti bakka asii dhungate wal jaalattan harka kanatti argitee ati. Hornaaf wallaahi billaa warabbul kaabashii arge Hamza yeroo akkaan ta'u asin tanite ereda kala. Abu benar, jechuun maali amma jechuun maali? Akkas taanaan taanaan. Dunia